السلام عليكم يا جماعة، أكم نجا فيا قبدني فأجا نجا عنيدن أن الراس قنبرو على برو تكبردو فينجرا الرمو هنعداتي هنعجائباتي يروي هدون مني هدون أكاتا يدبك هدوتي نتوركي نساء دباتي فيدمو في ست الفاتاني وداتاني ساعة دواتي أكستي وان فيدمو سنفا يروي هدو آري جبي ديسا. Kanaafuu akka daataan keenya gizee neetwoorkii waan feene fayyadamnu daataa gizee banne bakka feenetti haala feenetti akka faastiiruuf ta'u qaceellotti akka nuuf dalagu qaceellotti akka nuuf banu akkamiin godhachuu dandeenya kan jedhu har'an qabadee dhufee jira. Har'a kana gizee dalaynuu gizee akka inni neetwoorkiin keenya daataan keenya faastii ta'ee yookaan fixina humna qabu akkamitti humna godhachuu dandeenya kan jedhu har'a as keessa dhufnee siitingii keessa seenna. Innaa siitingii keessa seennu booda ol deemneeti jala kana tuyne eegas booda about phone eegas booda kana gizee tuyniin booda ol deemna build number kajoo kana develop baafachuuf jechuu kana taraa hedduu tuyna. Eegas booda akkanaan paaswordii yookaan koodii keessan kan isin qulfii silkii yeroo hedduu ittiin cufatan nu fida. Koodii isaatiin dhibannaan silkii teessan dhibantan eegas booda ni deebina akka haalatti yaanu kanaan akkanatti diivilooppii nu fida. Gizee diivilooppii kana nu fide booda diivilooppii kana keessa ni seenna akkanaan banamee jira jechuu ol deemna. Hedduu jira isaan akkana ol deemna. Yeroo ol deemnu laal neetwoorkingii kana keessa hedduu jira. Eegas booda kanuma ol deemnaani asitti laal bakka tana as toora kanatti moobil daataa always active jedha. Moobil daataan keenya yeroo hunda banamu banaa haa ta'u faastii haa ta'u jedha. Always keep mobile data active even when wifi is active. Yeroo daataan keenya banamu daataan haalli daataa cufameeti akka wifiitti faastii kan nuuf ta'u jedha. For fast network jedha wanta keessatti ammattuu keessa godhee for fast network switch networking fastiin akka banamu eegas booda kana ni bannaa jechuudha. Yeroo kana banne booda keessaa deebina. Eegas booda akka feenetti daataa keenya yeroo bannu daataan keenya guutuu neetwoorkiin isaa guutuu ta'e waan fayyadamnu sana haala dandeettii haala feeniin akka feenetti yeroo bakka feenettis ta'e bakka hundatti isa yeroo isa san banne booda daataan keenya straight bakka akka nama wifi fayyadamutti yeroo hundatti daataan keenya haala feenetti akka feene gammachuudhaan fayyadamuu dandeenya jechuudha. Inshaallah har'a kanaan har'a tokkicha maanaan qabadee dhufee kanuma na guddifadha. Hatti aanuuf ammoo daawwachuuf subscribe godhuu hin irraanfatina. Yoo isinitti tolee like godhaa shares hiriyoota keessaniifis daddabarsaa. Yaadaa fi kan kanaan waan qabaatan waan isiniif dalagamu waan yaaddoo isinitti yoo jiraate koomentiidhaan nuuf barreessaa. Chaanaalli kiyyaas har'a linkiidha. Anis Bilaal Habashuutiin jedhama haala birootiin akka walitti deebinutti. Waalaikum salaam warahmatullaahi wabarakaatu.